Abbaa Guddaayyaa Biilaa Sibuu Siree Jimmaa Arjoo Saansigaa fi Diigaa keessatti ammoo namoota kanneen waboo wajjin hariiroo qabu jettanii shakkitan of keessaa saaxilaa jechuun irra deddeebi'anii uummata doorsisaa jiraachuu dubbatanii jiru. Aanota kanneen keessatti rakkoo guddaa uummata irratti uumaa kan jiran milishoota sirnichaa ta'uun kan himan maddeen ijoollee kophee qulqulleessan baajaajii fi taaksii oofan hedduu ammoo bifa basaasaatiin leenjisanii bobbaasanii jiraachuus gabaasanii jiru. Godina Bunnoo Baddallee Aanaa Daaboo Hannaa keessatti waraanni murna PP uummata irratti dhukaasanii uummata goolaa turuun barame. Murni qe'ee uummata Oromoo cufa keessatti nagaa akka hin jiraanneef gochaawwan faallaa seeraa raawwachuun uummatatti jireenya hadheessaa jiru. Namoota nagaa irratti dhukaasuun gooluu fi ajjeesuu jabeessee jira. Haaluma kanaan godina Bunnoo Baddallee Aanaa Daaboo Hannaa ganda ifa baas coree keessatti waraanni PP uummata irratti dhukaasuun goolii erga uumaniin booda saamicha qabeenyaa raawwachuun duuduqqee namootaas jalaa gubanii jiru. Namoonni duuduqqeen jalaa gubate maqaan isaanii Miftaa Sheekaa, Jaafar Hubeeyii fi Alamuddin Abdallaa yoo ta'an kanneen manni jalaa caccabe ammoo Abdallaa Saanii, Abdallaa Sanee, Muusaa Ibraahimiidha. Kana malees obbo Miftaahuddin jalaa qabeenya saamuun Abdallaa Abbaasii fi Adinaan Mustafaa hiduun obbo Darajjee Qajeelaa, Abdallaa fi Wardii akkasumas Aanaa Daaboo Hannaa ganda Tuulaa irraa Dooktaree Abbaa Shiiqii, Abbaa Guddataa fi ganda Qobboo irraa nama Daawwit jedhamu hidhanii jiru. Godina Bahaa Harargee Aanaa Haromaayaa keessatti maqaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoo gaggeessina jedhuun murni bilisiginnaa hawaasa nagaa dararaa jiru. Uummatni Oromoo gaafii mirga abbaa biyyummaa gaafachuun deebii dhabee qabsoo hadhaa gaggeessaa kan jiru yoo ta'u, murni faashistii PP wantoota qabsoo kana duubatti ni deebisa jedhu qopheeffachuun hojii irra oolmaa isaaf ittiin uummata dararaa oola. Haaluma kanaanis godina Bahaa Harargee Aanaa Haromaayaa keessatti bakka waraanni bilisummaa Oromoo socho'u maratti uummataan isintu nutti bobbaase jechuun qonnaan bultoota hiraarsaa jira. Aanicha keessaa gandoota akka Daammotaa, Baatee fi Tinniiqee keessatti hawaasa naannichaan isin deeggartoota bobooti jechuun ba'aa fi gala dhorkuun rakkoo ulfaataaf saaxilanii jiraachuu maddeen himanii jiru. Gandoota kanneen keessa dargaggoota sabboontotaa fi qonnaan bultoota qabeenya qabu jedhaman doorsisuu fi qabanii hidhaa akka jiran dabalanii ibsanii jiru. Gareen dheebuu aangoo hin baane bilisiginnaan aangoo isaa jabeeffachuuf bakka mormii fi lolli jabaan na mudata jedhee yaadutti loltoota hedduu bobbaasuun uummata shororkeessaa ajjeesaa fi hidhaa jira. Xumura torbee darbee qabuun loltoota isaa guyyatti konkolaataa 6 hanga 10 magaalaa Finfinnee irraa gara lixa Oromiyaatti geejjibsiisaa jira. Akka namoonni Buraayyuu, Hoolataa fi Amboo irraa odeessa kana nuuf laatan jedhanitti konkolaataan loltoota faashistii PP kun loltootaa fi meeshaalee gurguddaa ukkaanfamanii jiran baatanii deemaa akka turan jedhu. Konkolaattonni waraana faashistii kun Finfinnee irraa ka'uun magaalaa Hoolataa qubachuun kan darban yoo ta'u, paatriyoolotni gaggeessaaf ba'an ammoo biraa deebi'aa turan. Gochi kun guyyaa kaleessaa fi dheengaddaa gaggeeffamaa turuun kan nuuf himan maddeen bilisiginnaan Abiyyi Ahmadii fi Shimallis Abdiisaa qe'ee Oromoo dachee dhiigaa taasisuu itti fufuun karoora qabaachuu kan agarsiisuudha kan jedhan hedduudha. Lixa Harargee Aanaa Shanan Dhuggoo keessatti maqaa meeshaa bitanna jechuun uummata irraa dirqamaan maallaqa funaanaa kan jiran yoo ta'u, Bahaa Harargee aanota akka Baddannoo, Giraawaa fi Qarsaa keessatti ammoo qaraxa jimaa ol kaasuun uummanni rakkachaa jiraachuun barame. Lola Impaayarettii keessatti adeemaa jiru murni bilisiginnaa humna waraanaa humnaa olii leenjisuun wal qabatee akkasuma diinagdeen biyyattii harka caalu mindaa fi bittaa meeshaa waraanaa irratti kan dhumuun yeroo ammaa ammoo akkuma maqaa gargaarsa adda addaa moggaafachuun uummata irraa maallaqa funaanaa turan ammas bifa addaan uummata ofiifuu qaaleensi jireenyaa waadamaa jiru dirqama itti laachuun humna waraanaa of duraa qabuun dararaa jiru. Haaluma kanaanis godina Lixa Harargee Aanaa Shanan Dhuggoo keessatti kaabinoonni aanichaa waraana of dura qabuun uummata ofiifuu qaaleensi jireenyaa irraa kan ka'e jiru gadadoo keessatti argaman dirqama itti gochuun tokkoon namoota irraa maallaqa 400 guuraa jiru jedhu maddeen. Bahaa Harargee aanota akka Baddannoo, Giraawaa fi Qarsaa keessatti qaraxa mootummaan abbaa irree ol kaaseen jimaan namoota bitan dhabuun namoonni magaalaa Awwadaay keessatti hojii jimaa hojjetanii ilmaan isaanii bulfatan har'a hojii jimaa magaalaa Awwadaay waan akka durii ta'uu waan dideef ilmaan isaanii waliin dirree dhawaa fi Harar keessatti godaananii jireenya rakkinaa keessatti kufuu maddeen himanii jiru. Godinicha keessatti rakkoo kaabinootaa fi waraana sirnichaan uummata irratti raawwatamuu daangaa darbuu irraa kan ka'e uummanni qe'ee isaa dhiisuun gara biyyoota ollaa fi magaalota Oromiyaa tokko tokko keessatti faca'aa jiraachuun ni beekama. Dhiibbaan waraana shororkeessaa bilisiginnaan godina Qeellam Wallaggaa Aanaa Gidaamii fi godina Horroo Guduruu Aanaa Jimmaa Raaree keessatti uummata nagaa irratti gaggeeffamu jabaatee itti fufee jira. Sarbiinsi mirga namummaa fi dhiittaa akka malee akkasumas giddirfamni ilmaan Oromoo irratti bifa garaagaraan wal jijjiiree gaggeeffamu jabaachaa deemuun Oromiyaa keessatti nagaa ba'anii galuun ulfaataa dhufee jira.
Haaluma kanaan godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamii keessatti saamichii fi ajjechaan ilmaan Oromoo irratti jabaatee itti fufuun magaalaa Gidaamii ganda Duwwaa Takkaa fi Koomee Kojjii gidduu bakka Laga Somboo jedhamutti haadholii Oromoo fi shamarran irratti dirqiin gudeeddii raawwachuu fi saamichiin daangaa darbe gaggeeffamaa jiraachuu maddeen himanii jiru. Kana malees waardiyaa mana baankii Oromiyaa obbo Fayisaa Tafarraa jedhamu waraana keenya baastee waraana bilisummaa Oromootti geessaa jirta jechuun qabanii yeroo dheeraa erga hidhanii booda hagayya 8/2023 mana hidhaatii baasanii ajjeesuun reefa yoo dhoksan maatiin reefa barbaaduuf gara itti gaafatamaa waajjira dhaabaa PP obbo Zakkaree deemanii gaafatanis galaatii gaddataa jechuun ofirraa ari'ee jira. Reefi obbo Fayisaa hanga ammaatti hin argamin jiraachuun baramee jira. Oduu biraatiin godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Raaree magaalaa Goobanii fi Babal'aa irraa waraanni faashistii PP dheengaddaa gayya 14/2023 gara ganda ifaa biyyattii bobba'uun maallaqa bilbiloota harkaa warqee dabalatee meeshaalee fayyaa hedduu namoota maqaan isaanii Xila'uun Asaffaa fi Amansiis Asaffaa jedhaman jalaa saamanii jiru. Kana malees torbee darbee magaalaa Gooban keessatti nama Zarihuun Abarraa jedhamu mana daldalaa elektirooniksii isaa cabsuun bilbiloota koompitaraa fi meeshaalee daldalaa hedduu saamuu maddeen